haalli dubbiin ijoollee sanii hoo maal fakkaata maalirra jiran mammaan daandirraan deemaa jira halkan sa'aa tana leeyyii kana jechuudha ijoolleen ammoo faffacaatee jirti bilbilaan ammoo bakka sanitti dhiyaannee jirra maal numa jetti baay'eellee itti bilbileetiin jiranii dubbiseetiin jira namoonni baay'een dubbisu kun hoo namoonni tokko tokko immoo wanni nuun jechaa jirtan ani dhagaatiin jira niin harkaas niin beekaas hundumaa quba qaba wanti nuun jechaa jirtan lakkoofsa kaamilaa irratti bilbila kaamilaan kana ja'a kaamilaa yoo lakkoofsa sii qabaan irratti bilbil namoota kana hin beeku siniin geetiin jira garuu osoo as keessa jiru maaliif waan akkanaa dalagaa kan jiru hirmijaan yookaan tarkaanfii nuti fudhachaa jiru jechuudha jara sanii namoota bilbila nama sanii beekuu hin qabnu jechuudha agarre ani kana dibee namoonni eeruu jara kanaa beektan kalakkoofsa isaanii qabdan kana naa kennaa isiniin jechaatiin kana naaf kennin warri immoo mana sanii beenya nuun jedhu mana namaa meeqaan nu naqe hanga nuti rakkoo seennu waan garagaraa keessa seennutti deemu amma ijoolleen facaate maan oromoodhaa warri asirra jirtan warra jara san beeku biraan fiduu sherbuudhaan nu kaa'a warri beektan immoo eeruu keessaan nu kenna ammaas bakka nu keessa seenin jira ورحمة الله وبركاته جل جلاله وتعالى هردوتو نماف ميتي عشان ما كان جرتم بكون جرتم لكن جرب بيتا سبرا هجرات سنتوچا لكن تبين جرا مالي ولي تبين جرتم كيسا نفهم كم حكم وأو متكاسا جل وني تكاسا نيو سببني نوتو أكن كم نيجتو أنتو ما خيرنا أكن كم مالي فكا إنكم نيوجنة فكينا نمني بكتي مهندتي أما أمتا سنين بين جنة جرا bakka waan hin beenye bakka meeqa seenne sababa ummata san barbaada mana namaa seenu rakkoolee garagaraa nu mudatu waan garagaraa keessa deemaa jirraa jechuu kanaaf immaasi wanni irra jirru sanuma waan ta'eef ammaas du'aama nu godha dhugaa yoo dubbachuu taate namni gargaarsa qabaachuu qaba namni gargaarsa hin qabne waan takkallee waan godhuu danda'u hin jiru jechuudha nama fudhan mootummaa bal'an hanga jechuun sadarkaa ummanni nu waliin jiru jechuudha as keessa faca'anii waa meeqa jechuudha keessa kunne manni ummanni keenya nu akeekus mana maalitti sin jenna mana namoota biroo nu akeekan mana warra biyya tanaafaa ulaa itti dadhabuu seenu rakkoolee garagaraa keessa turre hanga namni nu biraa jechuudha waan biroo keessatti jechuun darbatamuu raga waa darbuu fi daamuu sadarkaa sanitti deemu amma eessa jira numaaf eessa jira eessatti deemaa jira haalli dubbiin ijoollee sanii hoo maal fakkaata maalirra jiran yoo hajennu taate haalli ijoollee saniitis guutumaa guututti ulfaataadha wanni isaan beekamu kanaafi ammaas du'aama nu godhaa isiniin jechuu barbaadeetti waan hamtuun nu qabate ani takkaa wanti akkanaa na qabattee hin beektu amma ammoo waan addaatu na qabate jechuu barbaadeet fakkeenyaaf waan keessaa bahuu hin dandeenye keessaa bahuulleedhaaf waan rakkoo taatu ammaas waan ani yeroo hundaa ofii xiyyaa rakkoo hin fidu rakkoo ammoo ilmi namaa sitti fida jechuudha gara laafummaa yeroo hedduu rakkoo sitti taate amma erga waan kanaaf kaane khasaaraa malee bu'aa isaa takkallee agarree jechuudha khasaaraa gurguddoo keessa seene maaliif deemsi guyyaa tokko maal nama gaafata namni hin beenye hin jiru nama gaafata kana hunda ofirra baadhanne namoota hedduu magaalaa kana keessa facaafne namni deemu kun hundi akkamitti faca'ee eessa jira akkamitti jira akkami wal quba qabaata hajaamu ilmi namaa beeku nurra jira jechuudha amma numaaf eessa jira daandiirra deemaa jira numaaf daandiirra deemaa jira maaliif deemaa jira haaluma sani namoonni wajjin jiru sanis murni tokko isa san barbaaduuf faca'anii jiran barbaacharra jiran arkatanii dhiisanii nu ammoo bakka hin seenee hin qabu manni oromoon as keessaa nama akeeytu kana jettee si himtu wallattuu waliin jiran fakkaatti manuma namaa mana abbaa biyyaa akka abbaa biyyaatti waliin goonu akka abbaa biyyaatti waa meeqa waliin goonu manoo akkasii kana nu akeekanii jechuudha mana akkanaa kana keessa deemnee duuba nuti maal goonudha akkasi dubbiin nu dhibde amma hanga afaan nu goggoguu waan goonu wallaallu akkaataa keessa jirru akkaataa gartee itti deemnullee wallaallu sadarkaa saniin deemaa jirraa jechuudha kana nama beekutu beekaa namni hin beenye immoo
waa meeqa jechuu danda'a jechuudha. Kanaafuu akkasittiin quba qabaadhaa. Karra jirrus kana waan jarri irra jiranis walumaan ilaalla. Fuula duraaf inshaallah milkaa'inuma jenna. Milkaa'inni garuu dubbiin jaraan ulfaatti waan isaatu namaan galu hin beenyu. Isa kana rabbi haa tolchuma jenna. Akkasii kanarra deemu jira. Ammaas karaan deemu jira. Egaa orootii ammaas karaan deemaa jira. Namni hundi waan kana godhu qabdan jechuu malee akka wanni kun itti godhamu isaaf ifa hin ta'u natti fakkaate. Sababni beeka waa godhuu dura wanni san waan godhamuun ilmi namaa beekuutu barbaachisaadha jechuudha. Ilmi namaa waan kuni maaliin godhama? Akkamii godhama? Ani kana dhibee namoonni eeruu jara kanaa beektan kalakkoo isa isaanii qabdan kana naa kennaa isin jechaatiin tun kana naaf hin kennin. Warri immoo mana sanni beenya nuun jedhu mana namaa meeqaan nu naqe hanga nuti rakkoo seennu waan garagaraa keessa seennutti deemu. Amma ijoolleen facaate mana harkattee dhiiftee bakka isiin irra jirtu akka isiin godhaa jirtu wallaahi waan irraa beenyu qabnu ifiifuu nu dhibaa jirti jechuudha. Kanaafi ammaan daandiirraan deemaa jira halkan sa'aatan leeyilii kana jechuudha. Ijoolleen ammoo faffacaatee jirti. Bilbilaan ammoo bakka sanitti dhiyaannee jirra. Maal numa jetti waan isiidhaan beeku. San qofaa miti namoota baay'eellee itti bilbileetiin jiranii dubbiseetiin jira. Namoonni baay'een dubbisu kun hoo maal jechaa jiranii? Isa kana isa beekuutu beekaa jechuudha. Kanaaf akkasitti wal hubachuu utuu gaariidha. Kanaaf ani yeroo hedduu kaniin jechaa jiru isin hunduu ilmaan Oromoodha. Warri asirra jirtan warra jara san beeku biraan fiduu sherbuudha dhugaa. Warri beektan immoo eeruu keessaan nu kenna. Namoonni tokko immoo wanni nuun jechaa jirtan ani dhagaatiin jira. Niin harkaas niin beekaas hundumaa quba qaba. Wanti nuun jechaa jirtan lakkoo isaa kaamilaa irratti bilbila. Kaamilaan kana ja'a. Kaamilaa yoo lakkoofse sii qabaan irratti bilbila. Namoota kana hin beeku siniin geetiin jira. Garuu osoo as keessa jiru maaliif waan akkanaa dalagaa akka jiru hirmijaan dhukaa'uun tarkaanfii nuti fudhachaa jiru jechuudha. Bilbila caaltuu beenyeetii itti bilbila jara sanii namoota bilbila nama sanii beekuu hin qabne jechuudha agarre. Isin warra beeku biraan nu gahaa yeroo hedduu bilbilaan asirratti viidiyoo kanarratti yeroo hunda dubbachaa jira jechuudha. Biraan nu geessanii jirtanii biraan nu geessu nu kennanii jiranii nu kennin. Warri waan nu garsiisus maal nu garsiisaa jira? Nama hin taane nu garsiisaa jira jechuudha. Waan akkasii nu qabatee ammas bakka nu geessisiin jira. Du'aayi nu godhaa. Dubbii akka dubbii tanaa hamtuu hin jirtu. Asirratti jiraatee biyya isaan irra jiraatee keessaan akka nu dubbisu isaanillee sirrii jiranii inshaallah tarkaanfii teenya nu godhannaa.